gammoojjiidhaan Oromiyaadhaa kan hongee roobaatiin miidhamanii uummanni keenya loonii fi namni illee beelaan du'aa ture. Rooba amma dhiheenya kana haga tokko Gujii fi Boorana keessatti roobeenii nutu roobsise jedhaniiti jiran bilchiginaan akkuma isinuu yaadattan amma dura rooba tokko nutu roobsise rooba nam tolcheedha yookiin ammoo nutu roobsise kan jedhuudhaan paarlaamaa irratti jechi sun qeeqa garagaraa qoosaa garagaraa uumeeti ture. Amman tana ammoo yeroo roobni akkasitti roobee lolaasee namni hundi gammadee yaa rabbi walitti nuu dhaabiidhaan kadhataa jiru kanatti rooba kana nutu lolaasee nutu roobsise jedhaniiti jiran. Tarii rabbiin kana laalee nutti hin dallanini mee dhuguma isaan turoobsisee kan jedhu kana miidiyaa biyyattiitiin kan isaan gabaasan jechuudha. Rooba kadhaa meeqaan abbootiin amantiidhaa kadhachuudhaan namoonni meeqaa yaaddoo isaanii rabbii isaaniititti iyyachuudhaanii beeladaa fi akkasuma ammasii namoota keenya hedduu miidhaa jiru kanarratti gartee yeroo rabbiin haala kanaan nu arjoome nu turoobsise. Ammoo wanti kun maaliif eega gartee roobame booda nu turoobsise jedhama. Haga uummanni gartee hongeedhaan miidhamaa ture san guyyaa akkanatti roobsisuuf deemna obsaan nu eegaa jedhaniitiin maa himuu dhaban eega waan harka isaanii jiru taate dhuguma mee isaan roobsisanii akkasuma haasawa Joohar kora sabaa ofee kontaa irratti godhe irratti jechuudha bilchiginnaan maal jechaati jirti jechi isaa kana keessaa waan fudhatan dhabanii waan tarii paartii isaaniitii wal fakkaatu fudhatanii akka qeeqaatitti dhiheessaa jiran mee waan paartiin waan warri bilchiginnaadha haasawa isaa kana keessaa fudhatanii deemaa jiraniinis waliin ilaalla haga dhumaatitti waliin turaan isin jira ani abduu moobaala birraay warra jalqabaa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama hordoftoonni kiyya immoo irra deebiidhaanii baga gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira Joor kaleessa ka haasawa gabaabaa godheeti ture marii kora sabaa ofee kontaa irratti jechuudha haasawa gabaabaadha viidiyoo sani ka namoonni bakka garaagaraatii walitti daddabalanii tokkochuu bira deebisuudhaan dheeressanii haasa'an malee viidiyoon sun haga ammaatitti daqiiqaa 7 fi wayi akkas daqiiqaa 8 kan guunneedha kan gallakkifame tarii viidiyoon qulqullummaadhaan waraabame ganaadha lakkifama natti fakkaata garuu haga ammaatitti viidiyoon seeraan qulqullummaadhaan waraabame kan kaameeraadhaan waraabame hin ay mul'anne jechuudha kanuma moobaayilaan qulqullummaa hedduu hin qabne kan gadi baheedha kan haga ammaatitti mul'ate sanirraa viidiyoo xiqqashoo tanaadha mee viidiyoo xiqqoo tanaa dhageeffadhaati waan bilchiginnaan jechaa jiraniin isin waliin ilaalla. Kaafawratti godina tokko barraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafawwa komataa ture. Akkasii jiran kaafawwa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa turre komachaa ture. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jaamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Turuus kana jijjiiruudhaan hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre rabbiin hin galateeffanne yookiin hoggara hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkoolee tokko. Fakkeenyaaf viidiyoo xiqqashoo amma dhageessan kanaadha. Ofee kun duraan kan ittiin hamatamaa ture kan ittiin hamachaati ture paartii warra shawaa kan warra kiristaanotaa kuni dhugaa lafa jiruudha kanaan hamatamaa ture amma ammoo haga tokko fooyya'ee kanarrattu beeki gaafii uummatarraa dhiyaateefidha jechi Joohar kana keessatti jechuudha. Mee kan kaadireen mootummaadha waan kanarratti waan isaan jedhaniin isiniif qooda diyaaspooraa warra gartee alarraa galee akkuma isinuu yaadatan fakkeenyaaf Dr. Hangaasan fa'aa yeroo namoonni garagaraa diyaasporoonni alarraa galan jechuudha qoonni ittiin ulaagaan ittiin gartee fakkeenyaaf kaabinee mootummaadhaa tahanii ittiin kara hojiititti seenan akkuma isinuu yaadatan aba'oo arrabsuu Joohariin arrabsuu Joohariin maqaa balleessuu hayyoota Oromoo akkasuma warroota gartee akkuma Joohar waa'ee saba kanarratti hojjetan maqaa balleessuu aba'oo maqaa balleessuu warra dandeettii qaban kanaanidha madaalliin isaanii kan ittiin gara hojiidhaa seenan jechuudha dokumentiin isaanii kanaani kan gara hojii seenan akkuma isinuu beektan warra san keessaa isa tokkodha yeroo hedduu fakkeenyaaf shanee balaaleffatuudhaan yookiin abaaruudhaan maqaa balleessuudhaan kan beekamudha. Amman tarammoo kaadiree mootummaati durii haga xiqqoo takka gaazexeessaa OMN illee taheeti ture Daani'el Areeri hedduun keessan ni beektan jedheeti yaada viidiyoo Joohar Muhammad hanga san keessaa mureetii maal jedheeti maxxansee koof isinis kunoo dubbisaa kaafaa'uun jaarmayaa warraa shawaatii fi jaarmayaa kiristaanotaati jennee hamachaa kumachaati turre kun dhugaadha. Kana jijjiiruudhaa fi hojii bal'aa hojjanne Joohar Muhammad jedheeti amma duuba maalinni amma hoo kaafaa'uun kan maalii gooteree namni sangaa kiyya hate ifiin dubbataa jedhe namtichi jedhe mammaaksi jedha jedhi barruullee waan biraa nutti hima ayyaanni haqa Oromoo suutuma suutaan saaxila jedhe amma asirratti kuni waa mammaaksa Oromoo kanaanis wal hin qabatu Joohar ifaa bilisatti kan inni jedhe amma akkam seetan jechuun kun namoonni dubbiin kun dubbii guddoodhaafi miti yeroo hedduu akkam seetan karaa amantii kana sensitive waan ta'eef jechuudha jaalala amantii kanaan hedduu namoonni keenya tokko fakkeenyaaf keessattuu namoonni waa hubannoo hin qabne karaa amantii kanaan waan tarii viidiyoo kana keessa amma homa fudhatan dhabaniiti gurbaan kun gaafa dura
mee kanatti as deemina gurbaan kun jalqaba barruu kana keessatti akkamitti Jawhar biltsiginnaa fi wayyaanee wal qixxeessee wayyaanes balleessine maali wayyaanee uni mo'anne biltsiginnaa mo'anna jedhee akkami wal qixxeessa jedheeti katabee ture gaafa itti asiyaarra ammoo isa kana maxxanse jechuudha jechuun wayyaanee uni mo'anne haasawa kana keessatti Jawhar kan godhee dhageeffataniiti jirtan jedheeti yaada wayyaanee illee ni mo'anne biltsiginnaas ni mo'anna jedhee Jawhar jechuun jecha kana amma akkamitti akkana jedhaa biltsiginnaa ni mo'anna akkamitti nugusa keenya nu jalaatu qaaraan fakkaate paartiin mormituu tokko mootummaa diktaatara gartee fakkeenyaaf amma akka biltsiginnaa kama tartiibuma abbootii isaanii akkaatuma wayyaan irraa baraniin 199 hinjifanneedhaan deeman kanaa miti paartiin maan karaa dimokiraatawaatiin qalamaan wal mo'atanillee ni mo'anna ibaluu sanni hinjifannaadhaan kan walitti deemamu amma dura waa'ee yeroo na filadhaa keessatti yeroo Jawhar faa Oromiyaa keessatti deemanitti ilmaan Taaddasaa Birruutii fi ilmaan Mallasaa warra gartee paartii Diqaalaatii fi paartii Taaddasaa Birruutti wal dorgoma jennaan Diqaalaa jechuun Jawhar achirratti jedhee ilmaan Mallasaatii warra gartee Oppodiyoon warra paartii Oromoon dhalche osoo hin taane paartii wayyaaneen dhalchite jechuudhaan kan inni fudhate akka dhuunfaatitti fudhatanii hatta paartiin ofeekoodha akka Jimma hin dhayne Diqaalaa jedhee Abiyyiin arrabse akka inni akka paartiitti dubbate haala akkasiisaniin olola akkasiisan oofaa turan jechuudha namoota hedduu ittiin dogongorsiisan waan sanni yaaratti yoo ta'e jechuudha jechuun uummata tokko illee fakkeenyaaf karaa Jimmaa naannoo Jimmaa keessatti akka waan nama dhuunfaatiidhaaf yookiin ammoo Abiyyi Jimmaan keessa bahe takka maal godhan akka waan Abiyyi Jimmaan keessa baheedhaaf inni akkas jedheen yookiin ammoo Abiyyiin dhuunfaa faamilii keessatti deebisanii waa'ee faamilii haala akkasiisaniinis yaada akkasiisan naggadaa turan jechuudha namoota nagayaallee hedduudha ittiin dogongorsaa turan amma jechuun amma inni maal jechuu barbaadeeti Daani'el fakkeenyaaf duraan paartii kiristaanaati ture paartii warra shawaasi ture amma hoo maalinni amma kan islaamaa goonee jechuudha amma kanaaf deemaa jechuudha wanni Jawhar jedhe ifaa bilisa sanuu namatu gaafii dhiyeesseef jechuudha duuba wanni Jawhar jedhe dhugaadha ofeekoo duraan tarii namni paartiin Oromoodhaa maal faadha kan faadha paartiin Oromoodhaaf qabsaahu jaarmayni Oromoodhaaf qabsaahu kaminni jedhee nama hin beekne tarii nama amma Jawhar seennaan ofeekoo jechuu kanaaf tarii namni amma dhagahillee hin dhabamu jechaaf malee durirraa ofeekoon anas dabalatee namuu kan jedhuun paartiin kun akkamitti naannoo tokko qofarraa walitti qabate fakkeenyaaf Oromoon naannoo Shawaadhaa kan gartee naannoo Wallaggaadhaa irra guddaan kiristaana Shawaan irra guddaan kiristaana Wallagga irra guddaan kiristaana Harargee yoo dhufne fakkeenyaaf ilmaan Afran Qalloo irra guddaan Muslima Arsii yoo dhufne Arsiin irra guddaan Muslima Jimma irra guddaan Muslima kanaafuu yoo fakkeenyaaf paartiin ofeekoodhaa kun yoo Harargee fi Arsii qofa miseensi isaanii kun yoo Arsii fi Harargee qofa ta'e paartii warra Islaamaati kun maali Harargee fi Arsii qofa walitti qabatee jedha jechuudha jechuu danda'a warri naannoo Shawaa Oromoon naannoo Shawaatii fi kan naannoo Wallaggaa jechuudha akkasuma kan yoo naannoo Shawaatii fi miseensi isaa kan Wallaggaa qofaadha keessatti walitti qabame kan ammoo kan Arsiitii fi kan Harargee Oromoon naannoo Musliimitti heddumaatu kuni paartii warra kiristaanotaati Shawaa fi Wallagga qofa wal keessatti qabate karuma kan jedhamaa turilleen kanuma durii ofeekoon eenyuun beekama Mararaa fi Baqqalaan eessarraayi Wallaggarraayi Mararaa Guddinaa Shawarraayi kanaafuu firuma Shawaa firuma Mararaa Guddinaatii fi firuma Baqqalaa Garba namni hedduun hagan takka jedha firummattuu galchee jechuudha paartii ofeekoodhaa kana jechuun maalinni yookiin ammoo paartiin sun baduu qaba akkas waan hammeenyaa fi miti beeki maa Oromoo hunda hin fakkaanne paartii barre kaabineen amma dura gaafa fakkeenyaaf Jawhar nama beeytan naannoo kana kan bulchuu qabu nama keessan ilma keessan kan eebbiftan kama naannoo kanaa ta'uu qaba gaafa inni jedhe biltsiginaan achiin deebiteeti kaadiree jechuun kaadiree waa hima kanaallee addaan hin beekne kaadiroonni maal jedhan duuba yeroo Shawaa dhaqan bar Shawaa kana nama dhalataa Shawaa malee nama biraa tokko bulchuun qabu jedheeti Jawhar hojiirraa isin ari'uu deema Arsii yeroo dhufanis akkas jedhanii yeroo Harargee dhufanis akkas jedhanii jechuudha bulchiinsa jechuun maanuu tarii amma fakkeenyaaf waan kana kaadireen beekuu dhabuun mala malee bulchiinsa jechuun maanuu maalinni nama uummanni ganda itti dhalate keessatti filatee akka isaan bulchuuf bakka sanitti filateedha akka amma fakkeenyaaf kaadiroonni makiinaa kennanii fi qulfiillee nama kennanii fi shufeerallee kennanii fi godina akkanaa bulchi jedhanii akkasi gad ergan uummanni ganaa walgahiirratti beekamisa kan godina keenya bulchuu dhufe kan aanaa keenya bulchuudhaa dhufe kaminni ganaa amma asirratti barbaadeeti argaa jechuudha. Waan san hunda akka waan gartee faallaa bulchiinsaa yookiin ammoo waan hamaa tokkotti fudhatanii kaadiroonni amma duru ittiin naggadaa turan akkuma isinuu yaadatan jechuudha. Jechuun kaadiroonni hedduun ammoo waan kanas waan hin beekneef jechuudha. Bulchiinsa jechuun maanuu fakkeenyaaf godinni tokko nama ofiisaa ofii filatee gandi tokko nama isaa ofii nama beeku filatee bakka filate sun akkasiin naannoo san bulchuu jechuudha. Ofiin of bulchuu wanni jedhamu suni yookiin ammoo amma biyya san Oromoo bulchaa jira biyya achirra taa'aa miti. Ofiin of bulchuu wanni jedhamu san nama ifii itti amanu filatee nama saniin of bulchuu isa jedhu kanaadha jechuudha. Garuu isaan fakkeenyaaf gaafa duraa mallastu bulchaa amma ammoo Abiyyi bakka san jira afaan Oromoo dubbataadha. Inni bineensallee haa ta'uu fedhe bineensa nama rashan kana ajjeesu akka fedhellee haala akkanaa kana waan beekaniifi
amman tanallee waa'ee paartii OFEKO akkuma biltsiginna sanii hisaabannatti fakkaata. Duuba hir'ina OFEKO keessaa durirraa gaafa wayyaanee sanirraallee kan dubbatamu maalinni OFEKOon paartii warra shawaati, paartii warra maali warra wallaggaati. Kanaadha kan jedhu paartiin Oromoodhaaf qabsaa'u kamiyyuu arsii yoo dhufe arsiillee shuruuf kaa'uu qaba. Yeroo gartee Harargee dhufe shuruuf kaa'uu qaba jechuun urgaa'uu qaba jechuun shuruuf kaa'uu yeroo isin jedhu urgaa'uu qaba. Akkasuma yeroo gartee fakkeenyaaf Jimmaan dhage Jimmaan shuruuf kaa'u. Kana jechuun maalinni naannoo Jimmaatitti fakkeenyaaf naannoo Jimmaatti OFEKO keessatti kan dorgomu akka amma OFEKOon godhe kana jechuudha. Nama Jimmatti dhalate bakka sanitti dhalatee guddate bakka buufatee arsiis akkasuma bakka buufatee akka amma godhe kana jechuudha. Ijoollee dhaloota qubeedha warra xiichanii haga gartee arsiis keessattuu arsiis Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii keessattuu jechuudha. Joohar Faahiidhaan kana qeerroodhaan xichoomina sooshaal miidiyaa kanarratti nuti argaati turre kan gartee warra hidhameef sagalee ta'an kan hidhaa fi sodaa fi ajjeechaa fi doorsisa garaagaraa hunda irra ejjetaniitiin akkasii onnee guutuudhaan saba kanaaf falmataa turan warra akkasiiti bakka buufate akka dhaloota isaaniitiin ijoollee akkasiisan qaroo akkasiisaniin bakka buufate jechuudha. OFEKOon kanaadha kan itti hamatamaa ture jechuudha. Amma biltsiginnaan isa kana jechuun akka komiitiitti beeyti. Duuba paartii maaliidhaati yoo amma kan duraan kiristaana ta'e amma hooka maalii gootee jedha amma jechi isaa. Duuba duraan akki godhamaa ture akkuma reefu siin jedhee namni kun fakkeenyaaf yoo kan naannoo Harargeetti yoo fakkeenyaaf Harargee qofa ta'e paartii musliimaati. Kan kiristaana komachuu qaba jechuudha. Maaliif kan shawaallee ni qaba ilma isaa kan kiristaana kan barsiifate kan naannoo isaa gosa isaa keessaa kan bahe kan barsiifate akka isa bulchuuf ni qaba jechuudha. Arsiinis akkasumatti qaba kan isa fakkaatu Harargeenis akkasumatti qaba. Paartiin Oromoodhaaf qabsaa'u kan gartee fakkeenyaaf yookiin nugusaadha. Kan biraa beeki fakkeenyaaf naannoon tokko ijaaratee yookiin ammoo akka godinatti ooti kana godina kana naa bulchi dhaqee akkas naa godhiidhaan ajajatu kun akkaatuma gaafa dura gabrooffatiinsa Minilikirraa baranii san haaluma akkasiisan hammayyeeffatanii yoo gadhufama gaafa Miniliksan maal jedhama jedhanii Oromiyaa tana keessa jecha fokkataadhaan kaa jechuun kun simminti gaallaa kan nan ibratu la'aandi nafxanyaa jedhan gaafa bulchiinsa Miniliksanii fakkeenyaaf yookiin ammoo matoo halaqaa tokko yookiin ammoo kumaandara tokko kan naannoo san fakkeenyaaf akka waraana ajajuuf ramadame namni gaallaa 8 nafxanyaa tokko qabeenya isaa waliin akka nama san gabbaru akkasitti itti godhamaa jedhan. Nama san akka inni gabbaru jechuudha. Gabroomsuu jechuudha walumaa galatti haala keessan fayyadamaa ture jedhama. Amma duuba kunis hammayyaa'eeti bulchiinsa akkanaatiif aanaa akkanaatii fi ebalu jedhanii qulfiin harka kaa'amee leenjifamee akkaataa itti gabroomsuu fi akkaataa itti deemu akkasitti gad ergamaa jechuudha. Akkas osoo hin taane bulchiinsa jechuun akka amma OFEKOon godhaa jiru kana osoo paartii kiristaanaa osoo hin ta'in paartii musliimaa osoo hin ta'in paartii waaqeffataa osoo hin ta'in paartii Oromoodhaa ta'uudha qaba jechuudha. Oromoon amantii garaagaraati qaba. Akkasuma Oromoon ofii isaatiifuu bal'aadha. Ofii isaatiifuu bal'aadha akka sabaa fi sablammootaati jechuudha. Harargeenis fakkeenyaaf Oromoo keessatti aadaa bareedduu ittiin jiraatu qaba. Shawaan aadaa bareedduu ittiin jiraatu qaba. Arsiinis akkasuma hundinuu akka beekutti akka aadaa isaatti ilma isaa kan barsiifate keessatti hirmaatee yoo mul'ateedha akka ammaa kanatti malee durii dhugaadha. Yoo shawaan qoftiin paartii san keessa wal gahe yoo yookiin ammoo wallaga qoftichi keessa wal gahe paartii kiristaanaa jedhamaati hamatamaati ture jechuudha akkuma jiru jedhan. Amma wanumaan barbaadamu kan paartiin maal Oromoo qabsaa'u kamiyyuu OFEKO qofa miti. ABO'n jaalmarrootis ABO'n jaaldaa'u karaa nagayaatiin qabsaa'ullee amma paartiin Oromoodhaa ka sadiinuma kanayyuu hundinuu akkuma Joohar jedhe san paartii kiristaanaa yookiin paartii musliimaa osoo hin taane paartii Oromoodhaa ta'ee mul'atu qaba jechuudha. Kan Harargeenis haga isaaf barbaachisu keessatti uf argu kan Shawaalleen haga isaaf barbaachisu keessatti uf argu kan Wallaggilleen akkasuma Booranis hundi keessatti haga isaaf hayyamame haga gartee seerri isaaf hayyamu san keessatti uf argu taheeti ijaaramu qaba jechuudha akka OFEKO kanatti. Kanaafuu warri ilaalcha isaa qabdanii namoota hedduudha kan isa jala seenee fakkeenyaaf laayikii godhu ka laayikii godhu kuni tarii amma jechuun kun dhugametti fakkaatee yookiin ammoo tarii kaadirema ta'ee kaadiree yeroo hedduu jecha Joohar kanaani kan isaan damboosni kafalamuu fi tarii san ta'uu danda'a ammoo kan biraa fayyaalessi akka ittiin hin dogongorre jechuudhaa fi waa'ee kanaa kaafne jechuudha. Jechi Joohar kuni ka tarii guutuun isaa ganaa dhagallakkifamaa qulqullummaa kan qabu ni eeggatan jechuudha. Inni biraa ammoo rooba roobsisee paartiituudha. Amma duraan yaadatoota paarlaamaa irratti nuti rooba sadarkaa gartee ofii keenyaa roobsisuu irra geenneeti jirraadha. Amma dura namoota hedduu biratti qeeqaa fi karaa qoosaa garaagaraatiin kan hafatamaas ture abdichuu jechuudha. Kan paarlaamaa yeroo tokko duratti akka dubbatetti jechuudha. Osuma lolli Tigraay kun itti jiru iyyuu. Amman tana ammoo bifa addaatiin roobni roobsifameeti jira jechuudha. Qabatamaan roobsifameeti jira jedhaniiti jiran. Barruu kana mee isinis dubbisaa. Kuni miidiyaa mootummaadha. Faanaa afaan Oromooti jechuudha. Kana kan maxxanse teknooloojii duumessa gara roobaatitti jijjiiruun iddoowwan hongee miidhaman rooba ol aanaa haga xiqqaatti
argatan jedha. Finfinnee bitootessa 18 teknooloojiin duumessaa gara roobaatiitti jijjiiruutiin iddoowwan hongeedhaan miidhaman godina Booranaatii fi Konsoo rooba ol aanaa hanga xiqqaatitti argatanii jiru. Roobii dabareerraa kaasee iddoowwan kanneenitti hojii teknooloojii duumessaa gara teknooloojiitti jijjiiruun hojjetamee jira. Jedhaadha. Amma walumaa galatti iddoodhaan hongeedhaan miidhan keessattuu Booranaa, Baalee, gammoojjii Baaleetii fi Gujiin akkam keessa akka turani beektan jechuudha isin hundinuu. Naannoo akkanatti keessatti miidhame kana keessatti rooba duumesseessinee roobsisuu, rooba olaanaa fi rooba xiqqaa roobsisuu dandeenyetti jirra. Kanaafuu iddoodhaan gartee fakkeenyaaf akkanatti hongee roobaatiin miidhaman iddoo hedduun akka gartee ammallee roobsisuudhaaf karoorfatanidha. Amma asirratti maal seetan? Amma durallee fakkeenyaaf rooba nuti roobsinu kan jedhu namoonni hedduun itti quubsaniitumaan callisanii jechuudha. Amma durani yaartoota uummanni Itoophiyaa nimoonni isaa xiqqoodha waan jedhudha biyye. Dura tokkoffaa teknooloojii rooba roobsisu jira ni jira biyyoota gurguddatte keessa jechuudha. Jechuun shaagalanii biyyi itti milkaa'an illee ni jiran akkasitti amma tana sanii jedheetiin akkasitti addaan baafachuu baadhulle jechuudha. Biyyi itti milkaa'an biyyoonni gurguddatan keessa ni jiran. Wanni kun garuu akkuma hayyoonni jiranii fi akkuma gartee fakkeenyaaf isinillee googilirra seentanii dubbisuu ni dandeessan jechuudha. Teknooloojiin duumesseessanii rooba roobsisuudha. Itoophiyaa biyya gartee amman tana waan nyaattu dhabdee waan zayitaan bitattu dhabdee rakkataa jirtu miti biyyoota gurguddatan keessattuu doolaara miiliyoonaan lakkaa'amutu itti bahaa jechuudha. Waan guddaadha. Kana jechuun kan biifamuun fakkeenyaaf xiyyaara biifamuuntu jira. Jalqabuma asii ol dhukaasanii duumesseessuudhaa fi keemikaalonni fayyadaman waan guddaadha. Amma asirratti maal seetan waan tokko fakkeenyaaf ummata biyya san yeroo hedduu mootummaan biyya sanii gaafa wayyaanee irraallee kan barame maali ni beektanii akkaataa wanni isaan himan miidiyaa isaaniitii wanni isaan dubbatan wanni isaan godhan hundi isaaniitu akkaataa fakkeenyaa fi qotee bulaadha yookiin ammoo nama baratin tokko kana yeroo isin jiru qotee bulaa arrabaa fichaa hin jiru beeki akka isaan itti fayyadamanidha yeroo hedduu qotee bulaa irratti xiyyeeffatan garuu yeroo har'aan tana fakkeenyaaf akka bilisignatamu qotee bulaallee karuma sababa siyaasaa kana namoota hedduu rashanaatuma jiranii gaafa wayyaanee irra guddaa fakkeenyaaf mallas ni yaarattu yoo ta'e gaafa garta hatta atleetiin bada jedhanii illee atleetiin 5 bada jettanii naaf himuu irraa qotee bulaan tokko badee onaan jettan irra namiidha kan jedhudha dubbatee jedhama yeroo tokko faa jechuudha. Qotee bulaa irratti jechuudha kan isaan xiyyeeffatan. OBN yoo isin ilaaltan fakkeenyaaf OBN boqqolloo waan irratti jedhamee illee waan biraatii miti jechuudha. Akka sammuu warra baratee ijoo dhaloota jenereeshinii dhaloota qubeedha ammaa kana kan waan jedhamu hunda jechuudha. Fakkeenyaaf kaadireen akka kaadiree obbosoonni sun ta'in akka addunyaatitti baratee waan hunda quba qabu kana akka waan biyya san keessa hin jirretti isaabanii yookiin akkuma dhaloota hin baranne qofaatitti miidiyaadhaan illee kan himamu jechuudha. Dhaloonni barate kun maalinni akkamitti eessatti kan jedhudha kan inni ilaalu jechuudha. Amma duuba teknooloojiin kun jiraatuyyuu biyya san keessatti akkuma isinuu yaadatan keessattuu amma dhiheenya yeroo dhihootti waggaa 4-5 kana keessatti irra guddaa awaannisaadha biyya san keessatti kan nama miidha jechuudha. Nyaata bilchaatee fakkeenyaaf iddoodhaan gammoojjii hedduu keessatti mishingaa bilchaatee nyaataaf dhihaate kan baatiin tokko yookiin ammoo baatiin lama hafu awaannisni irra qubateeti yeroo hedduu akkasitti qotee bulaan beelaan miidhamaa ture jechuudha akkuma isinuu yaadatan. Wanni kana isiniin jedheef maalinni likoftoruma summii irraa xiqqaa wanni irraa xiqqaadha kana beeksisa wanni mootummaan dadhabaallee godhuu danda'u wanni irraa xiqqaa kanaami keemikaala awaannisa kana ajjeesu biifuu dadhabuudhaan likoftoruma hangasiisanis dhabuudhaan bakka gartee rakkin akkana dhaqqabisan keessatti waan akkasiisan godhu dadhabuudhaan likoftoruma hagasii dhabu yookiin keemikaaluma hagasii dhabuudhaani yeroo hedduu qotee bulaan akkasitti midhaan jala ooruun guutuun daaraa taate jechuudha. Duuba ka waan hagasii dhaba waan doolaarri miiliyoonni meeqa itti bahuuni biyyi kun teknooloojii sadarkaa sanirra geette biyyi nyaataan ofii hin danda'in biyyi waan hagasiituu godhachuu hin danda'in duumessiisiteetiin bakkee hongeen gartee akkanatti miidhe kan akka Booranaa fi Baalee fi Gujii kana keessatti rooba roobsisee akkana lolaasee rooba olaanaa ammallee iddoodhaan hongee kanatti duuba haga sadarkaa kana miidhaan haganaa dhaqqabu maaliif eeggameedha nama kana ajaa'ibsiise haga hongeen akkanaa miidhu hongeen akkanatti miidhee Booranaa fi gammoojjii Baalee Gujii kana haga haroobuu eeggatamee maa gabaafama fakkeenyaaf wanti kuni haga roobni lafa gahu eegamee maa gabaafama jalqabuma lakkii rakkinni hin jiru nuti duumesseessaa jirra obsaan eeggadhaa roobsisuuf yaana Gujii waa takkan ta'u Booranni homaan ta'u Baalee homaan ta'u eeggadhaa maa jedhanii nuu himuu dhaban eega roobni lolaase booda maa gabaasa jalqaba maaliif gabaasanii ummata kan akka abdiidhaan eeggatu godhuu dhaban naannoo akkanaa lakki roobsisuuf yaana baatii haganatti maaliif waan harka isaanii jiru mitiire lakki yeroo akkanaa waan akkanaa godhuu deemanii maaliif gabaasuu dhaban maaliif ammoo haga hongeen hundumuun eegan kanaafuu akkuma niimoon isaa xiqqaa jedhan sanii namoota gartee akkamitti maaliidhaan jedhu kana dagatanii akkuma reefu isiniin jedhe namoota biraa kan ittiin gowwoomsuu danda'an tiraaktira fa'aa bakka san dhaabaniiti teknooloojii kanaan akkasitti dhukaafne yookiin ammoo duumesseessineeti roobsifne
sadarkaa kanarra gahamee jira jechuudha. Rooba xiqqashoo uummata keenya gartee hongeedhaan dhumaa jiruufillee roobellee nutu roobsisee yeroo jedhamutti tarii osoo xiqqashoo turame gaafa dhaloonni amma jiru kana bira achi dabramee dhaloonni biraa biqile dhaloota biqile kana natu tolchee jechuullee hin oolamu. Yoo akkasii umrii dheerate jechuudha fakkeenyaaf abbichuun bulchiisaa kun yoo dhaloota kana anatu tolchee anatu uume jechuullee hin oolamu jechuudha. Sadarkaa biyya kanaatitti miti biyyootuma gurguddaa san keessatti illee naannoo kana lakki rakkina roobaan himannu rooba gartee fakkeenyaaf nama tolcheedhaan roobsifnee hongee kana balleessine ka jedhan hedduminaan hin agarre jechuudha. Akka yaadiititti fakkeenyaaf waan adda addaatiif godhameeti jira. Garuu akkasitti lakki hongee san balleessine ka jedhu biyyoota gurguddaa san illee hin agarre jechuudha. Kanaafuu niimooriin xiqqoodha waan jedhamuuni uummata barate kana dagachuudhaan haala akkana kana miidiyaan mootummaadhaa gabbahee gabaasa jechuudha. Kana beeki viidiyoodhaanii katabbiidhaan waan hundaan maxxansaniiti kan isaan gabaasan jechuudha. Waan kana akka waan guddaa godhanii eega roobni kun akkasitti lolaaseetiin naannoo gujiitii fi Booranaa kana keessa illee jechuudha. Rabbi afaan isaan ilaalee naannoo kana hongee kana caalu nutti hin buusini tarii rabbiin jecha namaa kana hin laalu malee haalli isaan jedhan waan xiqqeenya isaanii kana caalaa wallaala isaanii kana caalaa dabaluudha waan ammoo tarii rabbiillee yoo namatti dallanne waan rabbiillee namatti dallansiisuudha rooba xiqqashoo uummata keenya kan miidhamaa jiruuf hagara lafa jiisuu isaatitti gammadame nutu roobsise nuti ammas naannoo hongee miidhame kabiraallee roobsisuuf deemna bakka akkanaa kanallee roobsisuuf deemna bar inumayyuu akka waan roobnummaan isaan tolchan kun kan gaddu waan silaa naannoo tokkotti tolfameeti yaalamu kan akka waan guutuu godina rakkina waan kanaa qabu hunda roobsisuudhaaf qophaa'anii kanaatitti jechuudha kan isaan gabaasaa jiran. Kanaafuu rabbiin afaan isaanii hin laalini walumaa galatti rooba gartee kana hanga kana rabbiin uummata keenyaaf kan jiise rabbiidha. Rabbii gartee kan roobaa fi caamallee kan harkaa qabudha. Afaan isaanii kana laalee nutti hin dallanii kana eenyuunuu ni beeka. Tarii qotee bulaan kunis kan irraa fudhatu natti hin fakkaatu isaan uf guddisuudhaaf yookiin ammoo uummata niimooriin isaa xiqqoodhaaf yookiin ammoo ati roobsifne yookiin ammoo kanatu roobe jedhanii quba itti qabanii nama naan falmisiisa yookiin ammoo nama dura dhaaban hin qaban jedhaniitumaan gadi bahanii miidiyaa irratti qaanyii akka malee haala waan akkanaa kana dubbatanii jechuudha. Amma dura paarlaamaa irratti jedhamee jechuun akka malee qoosaa guddoo ta'eeti ture jechuudha. Kanaafuu rabbi afaan isaanii laayin tun dallansiisiniin isiniin jechuu barbaadanii abduu moobaala biraay hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaa tura. Audio Jump.